daawwattootaa fi hordoftoota Daminaatii Arras viidiyoo haaraa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhe. Innis egaa raamii moobaayilii keenyaa aappii nuuf dabaluudha jechuudhaani. Kanaaf amma dhumaatti nu faana bu'aa, like share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Kunoo akkuma argitan jalqaba aappii kana daawunlood godhattuuni. Aappii kana kunoo ilaalaa loogoo isaa akkuma argitanii aappiin feekii baay'inni jiru jechuudhaan kanaaf jedheetanii. Ergaa isa daawunlood godhatanii kunoo amma barbaadamtu jira. 4G LG 16 ibsattitu jira. Achi kan qo'an 4G filadhaanii isin waan barbaadan filachuu ni dandeessu. Egaa aappiin kun nama miiliyoonii tokkoon daawunloodii ta'ee jira jechuudhaan yeroo ammaa namoota baay'eetu itti fayyadamaa jira. Keessattuu aappiin kun geemiiwwan raamii ilaaluudhaan banaman irratti high quality'dhaan akka inni geemii hedduu isinii banuuf isin gargaara jechuudhaan. Egaa aappii kana hundumti keessan akkasiin buufattan abdii qabaani. Kunoo ergaa daawunloodii gootanii booda interneetii xiqqoo ishee kunoo daawunloodii godhattu sanaan booda raamii moobaayilii keessanii ilaaltu itti isiniif dabalamaa jechaadha. Har'a immoo viidiyoo kan biraa tokko isiniif qabadhee dhiyaadhe. Inni immoo aappii CPU moobaayilii keenyaa ittiin ilaallannuudha jechuudha. Yoo karaa seetingiin qabaanne moobaayiliin keenya karaa kana akkaataatti ilaallannuun isinitti agarsiisa jechuudhaani. Warri karaa seetingii moobaayilii keessa hidhabdanii egaa aappiin kun meegaabaayitiin 2.3 way ilaaluu ta'uusaa ilaallattu. Namoonni ittiin daawunlood ta'ee jiru 100K jechuun naannoo 100 wayidha. Ergaa kana ilaaltanii install godhattu jechuudhaan. Aappiin kun egaa aappii baay'ee isin fayyadudha. Keessattuu CPU moobaayilii keessanii ittiin beekuufidha. Haala kana ilaallachuu dandeessu. Kun egaa onlaayinii daldaltaan ilaaltu jechuudhaan. Egaa daawwattoota koo akkasiin kanarraa waa hedduu bartan abdiitan qaba. Amma egaa kunooti ergaa daawunloodii gootaniidha kun kan inni ta'u jechuudhaan. Egaa onlaayiniidha waan ta'eef na dadaara madaataa banii sitti agarsiisuudhaaf bira baalaansii keessa jiru kanaaf jidaara jechuudhaan ilaallachuu ni dandeessu. Yoo karaa seetingii dhabdanii jechuudhaan warri karaa deemloo jira. Egaa isin kana fayyadamuu dandeessu jechuudhaan. Egaa daawwattoota kun viidiyoon har'aan isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma. Viidiyoo biraan amma walitti deebinutti